Mesela guyya sana osoo na dhoottee na huchisiiftee yeroo na hojii gartan shaayii keessatti waan hin godheef baala kan ni gartanii tartiib amma yookiin har'a yookaan zaatii booda yeroo ammaa tan keessatti ni baasa. Faayoo dhaqee gaafadheetiin mana waan hin hakimaan dhaqu jechuu waan hin qabu fixadheetiin gaafachuuf dhaqee ishiinis akkasitti hin beeku naasi waraane deem jaarsa kiyya gaafadhootte yeroo ammaa tanas gaanii beeytanii qabbanti digirii maayini siriidha. Madaan duraan nama dhukkubdi yeroo qabbanaa wanni dhukkubsi jabaatti jiddumaan viidiyoo tan laalachuu isin hin barbaadidi. Nuti gaafuma gartan kana namni akkamitti akkana nama godha jechuun tanas ta'an kaanii an dalage an shee tartiibumaan gargaaree malee akkuma nama gargaaraa tokkotti hin gargaaree malee san duras na duras maraachanii maal godhe shee tartiibii an yaaliin godhu jira jechuun shee tartiibii akkamittiin baasaa yeeti yaalii godhu jira. San hunda garuu hin himne ol beetis hin himne arrammoo waan dirqama taatiif hin himne yaalii hedduun godhe naan milkoonne bakki inni jiru baruun dadhabee immoo warraan tanaga tokko taa'ee tokko nyaatu wal galgalaafata akkuma jaansanii hedduu takka nadhagaamtee namni guddaan ogoo akkasitti hidhamee torbee meeqa guutuu akkasitti taa'u ilmaan irraa hidhamee wanni jiru nadhagaamteetiin warraan tana khalaas baasuun qabaa jee jala murteessee deebi'ee immoo irra guddaa khalaas maallaqa gaafannaan maallaqas naaf kannuu didanii wanni irra guddaa namni hojii tanatti as deebi'uu deemuufis tokkoffaa maallaqa na gaafannaan na didanii saniif namni akka fadhillee yoo ta'e akka fadhitti nadhaanii yoonni cina tokkollee ta'u cina tokkollee taatu na wallaanuu qabanii edda faaya akkuma dhaqee gaafadhe sanii hin beekuu danda'ateeti dhimma keeti yaanii ofirraa naareenii saniifin anamma aaree sanit deebuu deema jechuudha. Immoo warra yaadu maali yaada boo wanni yaadu takka hin jirtuuti maali yaadati khalaas amma dhufu jirati kamas tataa hedduu. Dangaa arraan tana tanumaati ishee tartiibni baafnaa miti ni baafna dirqiin ta'us tolaan ta'us akka feene siiriin ta'us yoo siirii dadhabne humnaanis taasus ni baafna akkasiiti amma inni dhufutti nu faana tura isin jenna. Awa Maraaj akkam haalan fayyaadha gaariidha hay akkam garuu urgaan fayya qabbanti ni hammaatte xiqqooni turte si'ee gujjirra. Maal nageemaan naamte? Laa naguu uumaa fi wanni biraa maali nagaa malee maaltu hidhatteeti waan shakkiin san bardiifneemi. Laa isinii kun hin beekamtan beektaa? Laa waan akkasii shakkiin siyaameef irra guddaan edes haala faayuu maddii dhageetiin raajuu gaafadhu malee nan dhaqoo itti beekta. Maal? Yaani waan dheen gaddaa san waraanamaa fi dhayinan dhaame san kaanii waan hin qabu hunda fixadheetiin jira hospitaalatti. Akkama guyyattu? Gaafa na qabdan sanis na waraantanii turtanii. Maal jettee? Gaafa na qabdan sanis na waraantanii turtanii guyyaa kaanis miila na cabsitanii. Hedduu jechuun qaamni na dadhabeera. Amma sanittuu gisee qabbanti seentee sana fa'aa na dhagaamu jira. Sanumaaf hin cine tokkollee yoo taate yoo maallaqa na gargaarti fa'aa jee waan deebi'ee fi wallaan. Asirratti ani wanni si gargaaru tokkoffaati waan singalchine keesseente lammaffaadha diramsaa sifumaaf diramte ati jechuudha. Akka diramtus kan ifi godhe si godhe ifumaaf isa cinaa dhaquun qabdu turte ati immoo ishee tartiibni gaafachuu barbaadetti moo? Laa akkas jechuu xiyyaamti. Maal ishee tartiib sin gaafatuun barbaadeeti jechuun dhimmuma xiyyaa fi heddus maal waan hin qabus waan hin san duru dalagadhee qabus jechuun fixeetiin jiraami kana waraanee akka fadhallee ta'u anis fadhiin dongoraan seenaa fadhuun akka fadhee seenaa badiiti yallee yoo ta'e kana waraane sumaa miire. Ati mana dhage waraantee jechuun waraanamtee asitti hafuun kee oftiin numa alhamdulillah jechuudha. Yaani waraanamtee maan kutiniidha. Maaliif yeroo san soo kottee an akka kottuuti. Akkan jechuun akkan sidee eegattee shugguutiin sidee isa kophiisus tubbusanii. Anamma sila akkanarraa na dhagee sila kutee urra naa wayya. Maaliif jennaan amma dalagatus hin danda'u haala kanaan. Ati immoo gabaabdumatti shaayiidhaaf na yaamte moo? Laan shaayii jechuun tana keessa dhiifamni keenya sattuma gizee mara manatti deddeebi'urra bakka tana siyaamee bunaaf shaayii illee tanuma keessa dhiifamni akka wanni ta'uuf immoo keessa immoo waanuma kan si gaafatuuf wanni siyaamee irra guddaa jechuudha. Jechuun amma wanni si galuu qabu tanarratti dalagatus hin danda'u. Sanitti amma baatti torbee lama moo kana torbee lama keessatti yoo hin deebiin ganaa wanni ati fayyuu hin qabdu naan jaan doktorati. Saniif bakka torbee lama keessa yoo fayyuu baatte yoo jiraattus akka duutus yookaan akka addunyaa tanarraa galtus kan godhaa jiru sun maaliif jee duraan dargataa jiru. Dalagaa maaliin qabamu dalagaa sanuun qabu. Dalagaan qabduu miti. Kana hunda wanni si godhee ati ani si barbaadeeti siitu na barbaade
yookaan immoo ishee tartiib jechuun ishee tartiib jechuudha hatiitu itti dhaqe malee anaa miti. Waan nan beektu bara. Nan beektu miti ati immoo eega dhiifame jettee anuma dhiifame si godhe booda tokkoffaa ammaas yoo amma barbaade jechuudha si dhaadachuuf miti. Garuu immoo waan kana keessaa yoo harka fudhachuu baatte jechuun lubbuun si dabree. Anamma bara harka fudhateetiin jira wanni ansi yaame itti deebi'uuf kanaa osoo hin taane ishee tartiibi deebi'u ishee tartiib baasuu waan akkasii an sammuu xiyya keessaa tura naqee. Yaani osoo naquu baadde akkasitti isinii manaa sannaariyu isinii deddeebi'ee dhiifama isin gaafadhu ture. Garuu immoo amma wanni an dhufee fi irra guddaan si gaafatu jiru akkuma nam tokkotti kabaju yaanii ni jira miire sanumaafin akkuma kabajaa takka gargaarsa naa gootu fi xiqqaattullee jeetumaan. Ani dhageeffame malee gabaabduu sooressa ani dhaabbata gargaarsaati miti. Ogguun akkana jiru. Ni gafa jechuun dhaabbata gargaarsaa akkaan hin nabeeyi. Duuba dhiiga dila sana lafumatti haa budu ni fi. Inni kee taa'ee diboo rafatti hin banne akkam jechuudha. Ammaas akka wanti jechuu barbaadde. Laanza waan akkasii yaadu bareechuun dhiigi sangaa xiqqollee ta'u yoo na gargaartee amma torbee tokkotti yoo deebi'uu baatte irraanfannee dumaan hawaasaatti shaayii fidu irraanfannee gosa. Shaayii diimtumaa shaayii. Shaayii jechuun shaayii sin gurgurteetiin jiran isin yaada. Jechuun eebbigaa afaan qullaa dhufanii. Shaayii nuuf fidee. Bara afaan goggogaa jechuun ni irraanfadde bareefu duraatti dhiifama gaa afaan goggogaa ta'anii haasa'uun xiqqoo kaanidha dhugi shaayii. Dhugi. Maal ni sodaadde? Anaas dura dhuga. Laal sodaanne. Waan akkanaa dhiisiga. Shakkuma duraanii dangeessi jirtaa? Laa hin sodaanne garuu immoo sooressaatiin asirratti akkam jechuu barbaadde tan nutti. Wanni bar himeetiin jira wanni irra guddaan si barbaade fi katti dafii hojjees wanni jirus yeroo tanas ni beektaa mire qabbana haakima biyya tanaatti ni beektaa. Dhibee xiqqeecha maallaqa guddaa sirraa fudhatanii mire maallaquma sanuu hin qabu kan hin qabus fixadheetiin jira. Amma immoo torbee tokko keessa yoo deebi'uu baatte madaan walis hidhooti qaamni qulqulli qaama keessaa si eegalaa naan jaan. Saniif hin gaan namni amma fakkeenyaaf hara sheekattis yoo hin deebi'e sheeka jalaas beetiin jiraa miire guutummaatti sin beeku yeeni baramma sheeka yoo ni argisin ajjeesaan jirti jiraa miire isattis deebi'e akkamittiin gaafadha. Saniif hin dirqama gaa kana waraanis isumaa jee sammuu tiyya murteessee suma gaa tanuma jechuun si yaamne waan biraatiin. Anamma sooressa asirratti ilaalee na dhagee wanni isin jedhu ati tartiib kana ammas naaf sheekat hajjechuu jirtati. Ma hinaariin gaabarachuun an akka aartuuf jechuun akka ati aartuuf bakka kanatti si yaamne bara. Akkasii yookiin aartee waan dur yaadattee miira keessa galtuuf osoo hin taane akkuma nama noormaalaa tokkotti si gaafadha akkuma xabii tokko. Duboomii kam jechuu fa'i. Asirratti immoo qulqulli qaama keessa na deebi'a. Anaan hasi godhe matuma keetiifi. Ammoo na dhagee boofni abbaatuuf maraa jetti. Boofni abbaatuuf maraa jetti. Anammaan taana dhugatti sooressa osoo guyyaa sanii sibiila akkaan ta'uu hin beeku. Fuguuti yoo somataa keessa deesi hanga sumatti dhumtee jira. Ambar amma akkasii kanatti dalagatus hin danda'u tana boodaan jechuun nama laabshee akka nama laabsheetti dalagatus hin danda'u. An akkasirra osoo na qochisiiftee sanirra naa wayyaa. Akkas sanaan gaa dhaabbata gartee uummata gargaarsaa bira si geessiniiti achi gartee akka gargaaramtee achuma ceestee nyaatu. Dhaabbinni gargaaraa wayii na deemu kana dhiyeessii bara. Maaltu si dhiyee wanni tun dibiinsa namaa akka taate dirqama. Dhaabbata gargaarsaa yoo hin dhaqe nama si dhiyeessanii miijaan hayyasii hiyyeetiin himamu akkam jeetiin hime. Yaani yoonni hin himes inni asi gargaaruu jaan nama si waraane himi jaan duuba si hima. Hime. Ni hidhamtaaf hin jeebartaa. Adi ni hidhama. Ani hidhamuufi. Sumaa yaadeetii bara nama. Tokkoffaan dhagee ani hidhamuufi. Ani hidhamuufi ati hidhamu waliif laalla. Xabiyyiidha. Anammaan tanammoo yoo xiqqaan kajettu taate. Daa'immoo sii wayya garuu kara dubbiin tun kara mootummaa deebina. Amma bar biyya katin sii wanni jiru. Sooressa natti hin daadatin. Natti hin daadatin. Daadatti hin jiru bar. Anamma osoo kara mootummaatti achi deebi'e hidhamuu dandeessa fakkeenyaaf namni kun akkana. Baraan hidhamuu fi hidhamu waliif laallate hidha keenya barbaadu. An garuu hayyee akkumatti akkana gargaartu fi nasi yaame eegaatis diddee an meeqoo sirra faayoo iyyee faayoo gaafadde faayoon isin ariiteemi. Amma si gaafannaan itti deemi egaa dhiigni kiyya kan lafa baddeen dhiiga kiyyan hin barbaadde daati. Tanumaan jiru barbaadde. Akkas jechuun kakam. Yaani dhiiga kiyya kagannaa qame akkasitti nafu gahu. Akkasitti nafu. Fadhu namaa naa ta'u. Fadhu namaa naa ta'u fadhu akkama wanni ittis haa ta'u hara mootummaanis ta'an hin barbaadde egaa dirqama. Siddaatutti hin jiru garuu. Anjama agartee. Laa anjamatti hin jiru dhuguma kiyya malee. Sooressa. Anjaman taane anjaman. Shaayiin tun bareedu laami. Shaayiin moo? Inni hooti.
ها Ni mootti. طيب بالله Laalaa umaatii miti barre. Baallee- Shaa umaa baallee- sukkaraa irra guddate jechuudha. بالله خيس مال Bal'ilaa waanuma shaayii tolchaati malee waan biraati miti. Ni qabdii barti yes. Ni qabdii hunda qaba bara. سوريسا Dhugoon baana. Maal keessaan si fuudha? بالله تقول مال Baalli kanama mirkaansu. Maashaallah mirkaanu jirtu immoo. Nam fillee jirta. Nama nuti qabnu ni jiraate. Oo jirta oka. Bal'aa mirkaanu jiru maashaallah. سوريسا قالوا أمو أتحنجم أنا تهنجم توني وقال سنجي Laan jamatti hin jiru baramma waanuma shaayii ilaaleetu mambar danfu jirtaami saniif si mirkaansatti illee malee waan biraati miti. Akkasanitti garuu dhiiga kiyyaniin barbaadadha. Maaltu isa kabachiisa? Qabbana tanaan maaltu nama kabachiisaa qofa? يا Nama kabachiise egaa. Raabi maali? هو هاي Ana الرمل maa bara ana kana waraanne sanii. Eh? Lee irraa matti. maal haasisa? Dhiiga kiyyaniin baafadha.